Abbuu argaa keessa. Gurbaan haala akka baay'ee jiramu. Taakka isa yoo argatte akkam goota. Oromoo kun maaliif godhe qoy maaliif godhe maaliif isa godhe. Qoy ani badee qoy ani. Oi, atas itu adalah Sulaiman. Adiat nama dia kan ada nama di Cina Amerika itu buat rumah dia nama Gutal. Ati la dhaggeeffadhu. Ati osoo Muniiraa fuute amma osoo fakkeenyaaf fuulli mitilis amma Muhammadoon biyya kanaa hin kaawwata. Muniiraa osoo mana tokkocha keessa ati isiin bichaan mana tokkocha keessa wajjin bultanii ofii kaawwatte jaalalli si qabe akkam taate isiin jaalalli si qabe akkam godha. Isi Raile dalli kabini wajjirame kaafademu. Ara yoom kaasatee na keessa deebe billaa alee. Namni akka bakkeen Sani. Lola kan kita lola jadi apotin deh. Atau osoo waa nyaattee quufte dhaggeeffadhu. Osoo waa nyaattee quufte dakanaa qalla irranaa qalla garaan kun akkanatti nuuf jedhaa ajjisiifaa osoo waa nyaattee quufte dakanaa qalla irranaa qalla garaan kun akkanatti nuuf si jedha wallaahi. Nuuf hin jiraa bire. Kalina garaa baasan sadi siin qabu ta'e. Kita kues, amma nu kollataa jirra malee akkatti bareeda wallaahi qalbii qabaa daraar. Ani kalina kana jechuun aramni biyya tokko ruutii ni beekta riyaala 809 riyaala 480 kana. Rujuli ni beektu jechuun kan yaani qaama tokko jira kan maqaan qaama jechuun qaama kee kana direetii akkana siidis tokko jira wallahi arabni kiyya kilafee naa fide wallahi fayyadamu hin fadhu yaani gabbina maalitti godha kanaa ani ganaa nama fiigee qabu nama ganaa waan meeqa dalage nama ganaa akkana bu'aa bahee meeqa dabru taa'u. Wanti wallahi. Wallahi wanti. Anama maal si yaada beekta? Yoo midhaan wayii biyyatti midhaan facaafattee ooyidhaa osoo harreen karatti fe'aa si harkaa jiifatee midhaan ol guutee rakeettee hin dandeessa. Dhageessa dhutana dhugaa siima ijoollummaa irraa kaasee ummaan xiyya maal naan jetti. Rabbi dalagaa humnaas hin daleessisi naan jetti. Dhuguma sii. Maal jennaadho? Rabbi dalagaa humnaas hin daleessisi naan jetti. Dalagaa afaanii rabbi si haa ta'u. Ati bas yoo tajaajiltee wanta gootaatiif malee yaa haadhati jettu namni na dileessu suma naan jetti beektaa. Wallahi disee amma waan jajjabdu akkasuma du'aan isiin innaan aqeebalamu asitti illee takkaa dalagaa jedhu naa dalagee jireenya keessatti yeroo ammoo rabbi illee namni dhugana